እድሜያቸው ትንንሽ የሆኑ መሳሪያ እንኳን እነሱ ታጥቀው መለከታለሁኝ። ነፍሰ ጡር የሆነ ሴት መሳሪያ ይዛ አለሁኝ። አሁን ግን በበር ላይ ያለ ጦርነት አየሁ። ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንደዚህ አይነት ነገር ተናግሬአለሁ። አሁን ግን ዝም ማለት እፈልጋለሁ ብዬ ነበር። ተናገር አለኝ ጌታ። ሰልፍ በበራቸው አለ በላቸው አለኝ። እንዲነቁ ንገራቸው አለኝ። ከዚህ ከኢትዮጵያ ውጪ የሌላ ሀገሮች ምክር ያለበት የተያዘ ኔትወርክ ያለው ዋየር የሚመስሉ ሽቦዎች የተቀጣጠሉ ያለው እንደገና እንደ መገናኛ የሚመስሉ በዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሰዎች ይዘው መለከታለሁ። እንደ መገናኛ አይነት ነገር ይዘው ያለው ሲያወሩበት መለከታለሁ። ስውር ምክር አለ፣ በየከተሞች ስውር ምክር አለ። የተደበቀ ራሱን የደበቀ ትልቅ ኮብራ እባብ ያለው ጭንቅላቱ ግን ከወገቡ ብድግ ብሎ ተነስቶ ግን ሁልጊዜ ኮብራ ሲያነሳ ጭንቅላቱን ከፍ ነው የሚያደርገው። ይሄ ግን እባብ የማየው ጭንቅላቱን የደበቀ ነው የማየው። ትልቅ የኮብራ እባብ አይነት ነው የምመለከተው። በጣም ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ነው። በጫካ ውስጥ ቅጠል ባለበት ውስጥ ጭንቅላቱ እንዲህ ሲደብቅ ያለው Angafni naga nifannot bae, angafni naga nifannot bae, du'e yomachina fe du'a kae. Angafni naga nifannot bae, angafni naga nifannot bae, du'e yomachina fe du'a kae. Odeessa keenya jalqabaatiin naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti namoota harka qalleeyyii gargaarsi nyaataa isaan barbaachisu namoota 27,000 ol ta'aniif gargaarsi nyaataa raabsamu waldaan fannoo diimaa idil addunyaa beeksisee jira. Jiraattota aanaa Sayyoo gargaarsa nyaataa argatan keessaa tokko kan ta'e Bojaan ijoollee 7 qaba. Jireenya keenyas karaa adda addaa dukkanaa'ee jira. Waan isaan soorullee dhabee rakkachaa ture amma garuu gola keenya keessaa nyaatatu jira jechuudhaan egaa gargaarsa isaaniif ta'eef gammachuu itti dhaga'ame ibsataniitiin jiru. Namoota hedduu meeshaalee waraanaa qabatanii karaa irra yaa'an natti mul'isaa ture. Kana malees waraana ulfaataa tokko natti mul'ise. Anis kanumarraan kan ka'e yaa Waaqayyo Gooftaa ergaa kanaa yeroo hedduu dubbadhee tanan jira. Amma garuu nan callisa gaafan jedhuun Gooftaan Yesuus garuu akkan dubbadhuuf na dirqamsiise. Egaa yaa saba Waaqayyoo ammas dachee keenya irratti ciniinsuun osoo ta'uu argaan jira. Ciniinsuun balbala keessanirra ga'ee jira jedhiitii itti naaf himis naan jedhe. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo mariin biyyoonni sadan dhimma hidha haaromsaa irratti Kaayirootti geggeessaa jiran waliigalteedhaan akka xumuramu abdatamee jira. Mariin biyyoota sadan Itoophiyaa, Misrii fi Suudaan dhimma hidha haaromsaa irratti taasisaa turan erga addaan citee waggaa 2 fi ji'a 5 booda kaleessa yookaan ammoo agayyaa 27 bara 2023 Kaayirootti eegalamuun gabaafamee jira. Mariin biyyoonni sadan Misrii Kaayirootti geggeessanii wixinee waliigaltee fi dhimmoota wal qabatan irratti mari'achuun waliigaltee irra ga'u jedhamees eegamuu irratti argama. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo komentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Odeessa keenya jalqabaatiin naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti namoota harka qalleeyyii gargaarsi nyaataa isaan barbaachisu namoota 27,000 ol ta'aniif gargaarsi nyaataa raabsamu waldaan fannoo diimaa idil addunyaa beeksisee jira. Jiraattota aanaa Sayyoo gargaarsa nyaataa argatan keessaa tokko kan ta'e Bojaan ijoollee 7 qaba. Jireenya keenyas karaa adda addaa dukkanaa'ee jira. Waan isaan soorullee dhabee rakkachaa ture amma garuu gola keenya keessaa nyaatatu jira jechuudhaan egaa gargaarsa isaaniif ta'eef gammachuu itti dhaga'ame ibsataniitiin jiru.
Odeessa keenya kan biraatti namoo mariin biyyootni sadan dhimma hidha haaromsaa irratti kaayirootti geggeessaa jiran waliigalteedhaan akka xumuramu abdatamee jira. Mariin biyyoota sadan Itoophiyaa, Misrii fi Suudaan dhimma hidha haaromsaa irratti taasisaa turan erga addaan citee waggaa 2 fi ji'a 5 booda kaleessa yookaan ammoo agayyaa 27 bara 2023 kaayirootti eegalamuun gabaafamee jira. Mariin biyyoonni sadan Misrii kaayirootti geggeessanii wixinee waliigaltee fi dhimmoota wal qabatan irratti mari'achuun waliigaltee irra ga'u jedhamees eegamuu irratti argama. Egaadita ministeera dhimma alaa United Arab Emirates Sheikh Shaabut Naya Al Naya Tibbana turtii Addis Standard waliin taasisaniin mariiwwan dhimma hidha haaromsaa wal qabatee taasifaman dhiyeenyatti waliigalteen akka xumuraman abdii qaban ibsanii ni jiru. Waliigaltichi fayyadamummaa biyyoota sadanii kan mirkaneessu akka ta'ullee abdii qaban ibsaniitiin jiru. መሳሪያ እንኳን እነሱ ታጥቀው መለከታለሁኝ። ነፍሰ ጡር የሆነ ሴት መሳሪያ ይዛ አለሁኝ። አሁን ግን በበር ላይ ያለ ጦርነት አየሁ። ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንደዚህ አይነት ነገር ተናግሬያለሁ። አሁን ግን ዝም ማለት እፈልጋለሁ ብዬ ነበር። ተናገር አለኝ ጌታ። ሰልፍ በበራቸው አለ በላቸው አለኝ። እንዲነቁ ንገራቸው አለኝ። ከዚህ ከኢትዮጵያ ውጪ የሌላ ሀገሮች ምክር ያለበት የተያዘ ኔትወርክ ያለው ዋየር የሚመስሉ ሽቦዎች የተቀጣጠሉ ያለው እንደገና እንደ መገናኛ የሚመስሉ በዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሰዎች ይዘው መለከታለሁ። እንደ መገናኛ አይነት ነገር ይዘው ያለው ሲያወሩበት መለከታለሁ። ስውር ምክር አለ፣ በየከተሞች ስውር ምክር አለ። የተደበቀ ራሱን የደበቀ ትልቅ ኮብራ አባባሉ ጭንቅላቱ ግን ከወገቡ ብድግ ብሎ ተነስቶ ግን ሁልጊዜ ኮብራ ሲያነሳ ጭንቅላቱ ከፍ ነው የሚያደርገው። ይሄ ግን እባብ የማየው ጭንቅላቱ የደበቀ ነው የማየው። ትልቅ የኮብራ እባብ አይነት ነው የምመለከተው። በጣም ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ነው። በጫካ ውስጥ ቅጠል ባለበት ውስጥ ጭንቅላቱ እንዲህ ሲደብቅ ያለው Odeessa keenya yeroo kanaatiin ergaa ariifachiisaa waa'ee biyya keenyaa ilaalchise karaa nama waaqayyoo Raajii Taamiraat Damsis dubbatamee guutummaa isaa kan isin biraan geenyullee ni ta'a. Egaa namni waaqayyoo Raajii Taamiraat yeroo hedduu mul'ata biyyoolessaa kan dhuunfaa gooftaan itti mul'isee dubbachaa kan tures yoo ta'u, ammas mul'ata waaqayyoo itti mul'isee akkana jechuudhaan dubbatee nu biraan ga'ee jira. Namoota hedduu meeshaalee waraanaa qabatanii karaa irra yaa'an natti mul'isaa ture. Kana malees waraana ulfaataa tokko natti mul'ise. Anis kanumarraan kan ka'e yaa waaqayyo gooftaa ergaa kanaa yeroo hedduu dubbadhee tanan jira. Amma garuu nan callisa gaafan jedhuun gooftaan Yesus garuu akkan dubbadhuuf na dirqamsiise. Egaa yaa saba waaqayyoo ammas dachee keenya irratti ciniinsuun osoo ta'uu argaan jira. Ciniinsuun balbala keessanirraa ga'ee jira jedhiitii itti naaf himis naan jedhe. Akka isaan dammaqan ergaa kanaa biraan naa ga'ee naan jedhee natti dubbate jechuudhaan dubbatee jira. Biyya keenya Itoophiyaa malee marii biyyoota biraa kan qabu niitoorkii qabamee jiru tokkon argaa. Kana malees niitoorkiin ittiin wal quunnaman namoota qabatanii magaalaa Finfinnee keessa osoo dhaabbatanii ittiin argaa. Magaalota hedduu keessa marii dhokataan tokko ni jira. Yeroo hedduu eenyummaa isaa dhoksee buufa kobraa mataa isaa ol qabatee magaalota hedduu keessa jirus na argisiise. Haa ta'u malee sammuu buufa kana keessa icciitii dhokataan tokko ni jira. Gooftaan garuu akkana naan jedha. Buufa fakkaatee eenyummaa isaa dhoksee icciitii guddaa sammuu isaa keessatti baatee isa dhokatee jiru kana sammuu isaa na waraanaa naan jedhee jira. Kana malees kiyyoo dhokataan tokko ni jira. Dhiigni namoota hedduu dirree irratti osoo dhangala'u gooftaan natti argisiisee jira. Kunis asuma magaalaa Finfinnee keessatti osoo ta'uun arge. Dhiigni hedduun ni dhangala'a. Namootni hedduun biyya keessa kan jiranii fi biyya alaatii kan dhufanis gara biyya biraatti miliquudhaaf gara buufata xiyyaaraatti osoo isaan fiiganii na argisiisa. Haa ta'u malee karaanis ni cuccufamu. Kana malees hafuurri waaqayyoo waan tokko natti mul'isa. Innis mankuusaa guddaa tokko natti argisiise. Haa ta'u malee mankuusichi banamee gaafan ilaalu namoota imimmaaniin kadhatan waaqayyo gooftaan natti mul'ise. Keessumaayyuu haadholii boo'anii kadhatan waaqayyo natti mul'ise. Ammas hafuurri waaqayyoo akkana naan jedhe. Namooti kadhatan namootni muraasni ni jiru. Egaa namoota muraasa kanaaf jedhee dachee kana nan fayyisa. Waaqayyo gooftaan macaa akkana jechaa jira. Yaa saba koo fuula koo barbaaddadhaa. Amma isinitti dhufaa jiru jalaa miliquudhaaf gara kootti iyyadhaa jedhee dubbatee jira.
Egaa haadholiin dhoksaatti mimmaaniin fuula kuu barbaadatantu jiru. Kanaafiyyuu boo'icha isaaniitiif jedhee dachee kana nan yaadadhaas jedhee jira. Kana malees Waaqayyoo mul'ata biraa natti argisiiseera. Akka tasaa dachee keenya irratti ciniinsuun osoo ta'uu argaan jira. Suutaan magaalota irratti abidda qabatus na argisiise. Abiddi kun ammoo biyya keenya Itoophiyaa magaalaa Finfinnee irraa eegalee magaalota hedduu irratti abidda qabatu hafuurri Waaqayyoo na argisiisee jira. ወገቡ እንደዚህ ረስሞ በጣም ረጅም ነው መለከታለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ራሱን የደበቀ እባብ ስውር የሆነ እባብ ጭንቅላቱን የደበቀ ከሰማይ ጦር መጥቶ ጭንቅላቱን ሲወጋው ያለው እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ያደፈጣል የተሰወረ ስውር ወጥመድ አለ ይላል ብዙ ሰዎች በሜዳ ላይ ደም ሲፈስ ያለው እየተናገርኩ ያለው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ነው ስውር ደም ሲፈስ መንገድ ሲዘጋ ሰዎች ወደ ኤርፖርት ለማምለጥ ከአገር ውጪ የመጡ ሰዎች እዚህ ያሉ ሊያመልጡ ሊሄዱ ሲሉ መንገድ መሄድ ሲያቀታቸው ያለው እዚሁ አዲስ አበባ ነው ማየው አይቻለሁ ከዚህ በፊት አሁን በመንፈሴ ውስጥ ወደ አንድ ትልቅ ቤት ይወስደኛል በመንፈሴ ውስጥ እና ያንን ነገር አየዋለሁ እና ማየው እንደ ትልቅ መጋዘን የሚመስል ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም ተደጋጋሚ ያሳየኛል እና በዛ ውስጥ ሲሄድ በሩ ተከፍቶ ስገባ ያ መጋዘን የሚመስለው ትልቅ ግን አገር ከተማ ሆኖ አየዋለሁ ከዛ ከገባ በኋላ ግን የሚጸልዩ እናቶች የሚጸልዩ ወጣቶች የሚጸልዩ አያለሁ ሲያለቅሱ በመንፈሴ ውስጥ ከላይ የኢትዮጵያን ካርታ ያሳየኛል እና ሚጮሁና የሚያመጡ ሰዎች አሉ አሁንም እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል በስውር ይለኛል ጌታ የሚጸልዩ ጥቂት ሰዎች አሉ ስለነዚህ ጥቂት ሰዎች ስል ምድራችሁን እፈውሳለሁ ይለኛል ህዝቤ እኔን ፈልግ ልሸሽግ የምወድ ህዝቤ ይላል ፊቴን ፈልግ አምጥ ጮህ ይላል ምጥ በዚህ ምድር ላይ አለ ይላል አሁንም ያደፈጣል ይላል ጌታ እንደዚህ አያለው በመንፈሴ የሚያለቅሱ እናቶች ያለው የሚጮሁ እናቶች ያለው የሚጸልዩ ሰዎች እያየው ነው ወጣቶች ነው በስውር የሚያለቅሱ አሉ እናቶች አያለው ሲያለቅሱ ሲጮሁ አለው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለነዚህ እንባ ይላል ጌታ ምድራችሁን ልታደጋለው ይለኛል እየታጠቡ ለጸሎት ሲንበረከኩ ያለው አንድ ሰው ያስታጥባቸዋል ማንቆርቆሪያ በሚመስል ነገር ይታጠባሉ ሰዎች ከዛ በኋላ ሲንበረከኩ ያለው አያል ጫጫታ አለ ጨለምለም ያለ ነው የዘፈን ጫጫታ የተለያየ ግን ተንበረከኩ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊትም አይቻለሁ አሁንም በመንፈስ ያመጣልኛል ወጣቶች ያለው ልጆች ያለው ስለ ምድራችሁ ይለኛል ስለነዚህ ሰዎች አለኝ ጌታ ምድራችሁን እፈውሳለሁ ይለኛል አንድ ነገር አያለው ልክ ወታደሮች ከፎቅ ላይ ከተለያየ ቦታ የሚያነጣጥሩበት ከተለያየ ከተራራ ላይ የሚያነጣጥሩበት መነጽር አያለው መሳሪያ አድርገው መነጽር የሚያነጣጥሩበትን መሳሪያ ምን ይለኛል የጌታ መንፈስ በተደጋጋሚ ያሳየኝ ነገር ነግራቸዋለሁ ድንገት ምጥ ሲሆን በምድራችን ያለውና ድንገት ቀስ እያለ በከተማዎች ላይ እሳት ሲቀጣጠል ያለው ይሄ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ነው ከአዲስ አበባ ጀምሮ የተለያየ ቦታ እሳት ሲቀጣጠል ያለው እየተቀጣጠለ ያለውና ድንገት ህዝብ ሲወጣ ያለው አንኮንትሮል የሆነ ከሰውና ከመንግስት ቁጥጥር የሆነ ህዝብ ወጥቶ ይመለከታሉ በየአደባባዩ kana malees uummatni hedduminaan to'annoo mootummaatiin alataan dirree irratti osoo ba'anis nan arge iddoowwan tokkotti abiddi boba'us osoo abiddi boba'u Waaqayyoon argisiisee jira karaawwan magaalota adda addaa uummanni guutee osoo yaa'us nan arge kana malees namootni humna hin qabne hedduun isaanii kufanii namni isaan kaasus dhibee haala gaddisiisaa keessa osoo jiranii Waaqayyoon itti mul'ise haadholii mudhii isaanii hidhatanii osoo bu'anii na argisiise gooftaan akkana jechuudhaan natti dubbate marii dhoksaan tokko ni jira kiyyoon dhoksaatti qophaa'aa jiru tokkos ni jira saba koo gara kootti yaddaa jechaa jira Waaqayyo jechuudhaan illee dubbatee jira kallattii arfaniinuu humna balleessitoota qophaa'ee sagalee eeggatanii jiran tokko hafuurri Waaqayyo natti mul'isee jira dhiphina guddaatu dhufaa jira gara fuulduratti ciniinsuun yeroo ta'u garuu gooftaan akkanaa jedhee dubbatee jira yeroo xiqqoo booda humnoonni ammeenyaa kana nan rukutaa jedhee dubbateetiin jira egaa saba koo isin ana qofaa barbaadadhaa ana walitti hidhataas godhadhaa humna ammeenyaa isin balleessuuf deemu kana nan salphisaa jechaa jira kallattii arfaniin magaalaa Finfinnee kan marsee fi magaalattii keessaa meeshaalee waraanaa dhoksaadhaan galee jiru tokko gooftaan natti mul'isa meeshaaleen kunis meeshaalee gurguddaa akkamitti galuu danda'ellee jedhamee raajeeffatamuudha egaa yeroo muraasa ciniinsuun ni jira yeroo muraasaaf dhiphinni ni jira haa ta'u malee yeroon koo gaafa ga'u humna ammeenyaa kanaan na salphisa jechaa jira gooftaan Yesuus jechuudhaan illee dubbataniitiin jiru
Marree magaalaa Finfinnee keessatti karaaleen cuccufamanii namootni karaa darban yeroo dhaban yeroo dhiphatan gooftaan natti mul'ise. Magaalaa Finfinnee keessa qofa osoo hin taane magaalota kan biroo keessatti illee taateen kun osoo mudatu gooftaan natti argisiiseera. Haa ta'u malee Waaqayyo gooftaan maccaa akkana jechaa jira. Saba koo gara kootti iyyadhaa, fuula koos barbaadadhaa, sinan oolchaa jechaa jira. Isin gidduudhaa namootni muraasni fuula koo barbaaddatanii jiru. Haa ta'u malee Waaqayyo warreen kaan humna hin qabani. Hafuurri Waaqayyo waan adda addaa natti mul'isaa jira. Keessumaayyuu namoota humna dhabanii jilbi isaanii laafes Waaqayyo natti mul'iseera. Egaa baay'ooliin isaanii jilbi isaanii laafira. Baay'ooliin ammoo kophee malee miilla isaanii duwwaa osoo deemanii arge. Maalidha jedheen gooftaa gaafan gaafadhu. Hedduun isaanii wangeelaa hin hidhannees jedhee naaf deebise. Sabni hedduun yookaan ammoo sabni koo hedduun isaanii dammaquu hin dandeenye rafanii jiru. Ani garuu yeroo kana waa'ee dachee isaaniitiif akka isaan gara kiyyatti iyyatanis nan barbaada jechuun dubbate. Hafuurri Waaqayyoo biyya keenya Itoophiyaa irratti duumessa gurraacha'ee jiru tokkos natti mul'ise. Duumessi kun duumessa gaddaatis naan jedhe. Kana malees dhaabbanni adda addaa osoo saamamanii gooftaan natti mul'isee jira. Konkolaataan dhaabanii yookaan ammoo konkolaataan dhaabatee saamichaa geggeessaa qabeenyaa osoo gubanillee argaan ture. Kana malees dhagaadhaan karaaleen cuccufamanii kallattii arfaniiniyyuu karaawwan magaalaa Finfinnee keessan yeroo cuccufaman na argisiise. Gooftaan waan tokko natti mul'ise. Qilleessa gurraachaa magaalaa Finfinnee marsee tokkos nan arge. Obomboleettii tasa ka'u tokkos gooftaan natti mul'isee jira. Kanaafuu saba Waaqayyoo gara kiyyatti iyyadhaa jechaa jira Waaqayyo. Egaa kiristaanota ammeenyaa dhufaa jiru kana Waaqayyoo jalaa akka nu baasuuf cimnee jabaannee haa kadhannuun dhaamsa keenya. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra sinii keenya isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xummura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.